Isaayyaas 61 lakkoofsa 1 irraa kan jiru nan dubbisa. Hafuurri Waaqayyoo Gooftaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootatti akka himuuf Waaqayyo nu dibeera. Warra garaan isaanii cabe akka hin fayyisuuf, warra booji'amanitti gadi dhiifama, warra hidhamanitti hiikaman akka labsuuf inni na ergeera. Waggaa Waaqayyo biratti jaallatamaa fudhatamaa, guyyaa Waaqayyo keenya itti ijaa baafatu akkan labsuuf, warra gaddan hundumaas akkan jajjabeessuuf na ergeera. Haleluya. Gloria a Dios. Toda la verdad de los divinos. Lleva para ya furat. Afira jilini ki sunirat. Hi akirat afiri afurawanka. Gila badia bos. Prema toda la dividivantia. Ofta galamni shifato. Ulfinni shifato. Ukuban shifato. Gadi jenna turfat. Ati onalalchet. Ati chani. Ati ulfat. Wana sababto hunduma turfinni kiyatau. Galati kiyatau. Beekamtiin kiyatau. Waan gootuuf galanni shifatau. Yeroo kana immoo sitti dhiyaachuuf jenna. Maqaa Yesuusiin cubbuu keenya nu dhiisi. Hafuura keenya irra cubbuun jiru dhiiga Kiristoosiin haa xaragamu. Lubbuu keenya irra cubbuun jiru dhiiga Kiristoosiin haa xaragamu. Foon keenya irra cubbuun jiru dhiiga Kiristoosiin haa xaragamu. Nan facaasa dhiigi Kiristoos gubaa'ee kanatti haa faca'u. Maqaa Yesuusiin haa faca'u. Yakkiin dhumtuu haa haguugamu. Si du'atta irraanfatamu. Dubbii kee nutti dubbadhu. Inni dubbii kee kana keessaan immoo Gooftaa ayyaana kee mul'isi. Araara kee mul'isi. Dubbii kee akkamiin dhageenye qilleensa kana irratti hojjetamanii, lafa kana irratti hojjetamanii hafuuraan namaan kan hojjetan maqaa Yesuusiin waraanaman. Mee maqaa Yesuusiin waraanamaa ilaaliin. Mee dabala jedhaa. Mee dabala jedhaa. Dabala. Maqaa Gooftaa Yesuusiin hafuuraan kan waraaname haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Dhiiga Yesuusiin kan gubate haa ta'u. Bayi maqaa Gooftaa Yesuusiin. Bayi maqaa Gooftaa Yesuusiin. Bayi maqaa Gooftaa Yesuusiin. Bayi maqaa Gooftaa Yesuusiin. Hafuurri hamaan lafa jiru maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaan kee haa galateeffamu. Dubbii kee nutti dubbadhu. Araara kee nutti agarsiisi. Ayyaana kee nu baay'isi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Isaayyaas 61 kaasanii kan inni dubbise. Utuun dubbisuutti jiru namni fayyu jira. Ameen. Utuun lallabuutti jiru namni fayyu jira. Namni hiikamu jira. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Isaayyaas 61 kuni kaayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanatti ittiin ergame kan ibsudha. Yookaanis immoo ergama Gooftaa Yesuus Kiristoos lafa kana irratti erge, Waaqayyo isa erge. Ofiis immoo ergamee kan ittiin dhufe kan ibsudha. Isaayyaas 61 ergama Gooftaa Yesuus kan ibsudha. Kanaaf amantoonni hundumtuu ergama kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maal jedha Gooftaa Yesuus Kiristoos 61 yommuu ilaaltanii, hafuurri Waaqayyo Gooftaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootatti akka himuuf Waaqayyo na dibeera. Hafuurri Waaqayyo anarra jira. Hafuurri Waaqayyo namarra jiraachuun ergama Waaqayyo nama erguuf fiixaan ba'umsa argachuudha. Ameen. Waan Waaqayyo namatti dubbateef, waan Waaqayyo namaan jedheef, kakuu Waaqayyo namaaf kakateef, kakuu sana hojiitti kan geeddaru
beekumsa kee dandeettii keetuun ta'in hafuurri waaqayyoo sirra jiraachuu isaati. Hafuurri waaqayyoo si keessa jiraachuu isaati. Hafuurri waaqayyoo si wajjin jiraachuu isaati. Hafuurri waaqayyoo ergama kee bakkaan sii ga'a. Hafuurri waaqayyoo kakuu keetti si baasa. Hafuurri waaqayyoo si wajjin taanaan, hafuura waaqayyoo wajjin walii gallaan, hafuura waaqayyoo wajjin hojjechuu jalqabnaan hamaa hundumaa dursineessitu tokkoffaa ba'a. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ergamni waaqayyoo sii kennes iddootti eegama. Hafuurri waaqayyo gooftaan irra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootatti akka himuuf. Sagalee misraachoo warra maalitti akka himuuf? Warra gadadamootatti. Gadadamaadhaaf rakkataan tokko miti. Rakkataan bor hojjetee argata. Rakkataan bor rakkina keessaa ba'uu danda'a. Baay'eedhuma keessa nama yoo ilaalle rakkina keessaa kan baatan baay'eetu jirtu as keessa. Kan waaqayyo rakkina keessaa sin baasu. Gadadamaan garuu rakkina keessaa ba'uu hin danda'u. Gadadamaa jechuun ijisaa jaamaa kan ta'e, harkisaa hidhamaa kan ta'e, lawwaashaa kan ta'e, miillisaa lawwaashaamaa kan ta'e, waanuma tokko waan abdii qabu kan hin qabne miillisaa naafa kan ta'e jechuudha gadadamaa jechuun. Namni akkasii gadadamaa jedhama. Rakkataa miti. Rakkataan bor rakkina keessaa ba'uu danda'a. Gadadamaan garuu waan hundumaatiin kan qabame jechuudha. Kana maal jedha gooftaa Yesuus? Warra gadadamootatti wangeela himuun dhufeedha. Warra maalitti? Warra maalitti? Namni misraachoo wangeelaan dhageenye hundumoo gadadamaadha. Namni sagalee waaqayyoo hin dhageenye, namni gooftaa hin qabne, namni sagalee waaqayyootti hin amanne gadadamaadha. Ijattiin mootummaa waaqayyoo ilaalu hin qabu. Gurrattiin sagalee waaqayyoo dhaggeeffatu hin qabu. Miilla ittiin mana waaqayyootti adeemu hin qabu. Harka ittiin hojii waaqayyoo hojjetu hin qabu. Namni akkasii maal jedhama? Gadadamaa jedhama. Suufiyaa uffatu malee, makiinaa gaarii haa qabaatu iyyuu malee, mana baaburaa woofcoo qabaatu malee, wantoota adda addaa qabaatu malee namni sun gadadamaan. Namni dubbii waaqayyoo hin dhageenye gadadamaan. Ijattiin mootummaa waaqayyoo ilaalu namni hin qabne gadadamaan. Gurra ittiin mootummaa waaqayyoo dhaga'u kan hin qabne gadadamaan. Miillattiin mana waaqayyootti deemu kan hin qabne gadadamaan. Harkattiin hojii waaqayyoo hojjetu kan hin qabne gadadamaadha. Gadadoo keessaa inni sin baase inni na baase waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Ni amiin jedhaa. Amma Yesuus nama tokko eebbisuu yommuu barbaadu dhuguma waaqayyo nama tokko jaallateera. Dhuguma waaqayyo nama kana barbaadeera yoo jettani isin akka yaaddanitti birrii miliyoonii 10 kennaaf jettani yaaddu miti. Nama tokko jaallannaani waaqayyo ilma isaa Yesuusin kennaaf. Ameen. Ameen. Waaqayyo saba tokko yoo jaallate, waaqayyo maatii tokko yoo jaallate, waaqayyo akka dhuunfaatti yoo jaallate maal godhaaf nama waaqayyo jaallate kana yoo jettani isinitti nima ilma isaa tokkicha sana fuudhee kennaaf. Ameen. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf Yesuus warri wangeela misraachoon dhageenye maal isaan jedhe? Gadadamoota isaaniin jedhe. Inni gadadamaa keessaa anaaf siin baase maqaan isaa eebbifamu. Isa gadadamummaa kana keessaa siin baasee bakka keessa walitti rukutaati galateeffadhaa. Ati gadadamaa miti amiin jedhi. Mee an gadadamaa miti jedhaa. Gada balaati jedhaa. Gada balaati jedhaa. Dhugaa waaqa jiraataati gadadamaa miti. Ati sooressa. Amma yoo duute mootummaa waaqayyoo dhattaati. Lafa balabalaan gammadan dhattaati. Lafa balabalaan dhukkubin jirre dhattaati. Lafa balabalaan du'in jirre dhattaati. Lafa balabalaan badiisin jirre dhattaati. Oh haleluuyaa! Ni gadadamaa miti jedhaa. Nama si bukkee jirutti naafuu yaati gadadamaa miti jedhiin. Ati mucaa waaqayyooti jedhiin. Haleluuyaa! Gadadamaan Yesuusin isa hin qabneedha. Ameen. Inni maanni maqaan isaa? Makiinaa yoo qabaata iyyuu maanni maqaan isaa? Qabeenyaa yoo qabaata iyyuu maanni maqaan isaa? Caafati qulqulluun gadadamaa nanaidha. Ameen. Warri Kiristoosin qaban garuu gadadamoota miti. Warri misraachoo wangeelichaa dhaga'anii hoolichatti amanan gadadamoota miti. Ni an gadadamaa miti jedhi. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Diina keetu gadadamaa siin jedha malee
Diina keetu ati gadadamaadha siin jedha malee ati gadadamaa miti. Ameen. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ittaansee akka jedhe Waaqayyo na dibeera warra lapheen isaanii cabatan fayyisuuf jedha. Ameen. Waaqayyo maal na godheera? Mee Waaqayyo si haa dibu jedhii nama si bukkee ta'u. Mee dabaliitii jedhi. Namni dibame laphee cabe fayyisa. Namni dibame jireenya cabe fayyisa. Namni dibame ikonoomii cabe fayyisa. Namni dibame mana cabe fayyisa. Namni dibame maqaa cabe fayyisa. Maqaa Yesuusiin Waaqayyo si haa dibu. Maqaa Yesuusiin dibama. Dhaloota mana dibama. Maqaa Yesuusiin dibama. Maqaa Yesuusiin dibama. Waaqayyo na dibeera warra lapheen isaanii cabe maal akka hin godhuuf? Akka maal godhuuf? Ilaa namni dibame kanaan beekama. Arra laphee keessan fayyisnee galla. Ikonoomii keessan fayyisnee galla. Dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataa Waaqayyo nu dibeeraa isin fayyisnee galla. Biyya keessan fayyisnee galla. Kiisii keessan fayyisnee galla. Ikonoomii keessan fayyisnee galla. Jireenya keessan fayyisnee galla. Namni fayyiniin manatti galuutuun fayyin hin jiraatu nu gidduu. Mee fayyeen gala jedhaa. Haleluuyaa. 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 Manni kee fayyee galtaati. Jireenyi kee fayyee galtaati. Dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataa fayyitanii galtu. Maaliif dibati nama fayyisa? Isin fayyisuuf Waaqayyo nu ergeera. Mana keessan fayyisuuf Waaqayyo nu ergeera. Hidhaa keessan akka hiinnuuf Waaqayyo nu ergeera. Mul'ataan namnee fayyitanii galtu. Mee an fayyeen gala jedhaa. Ittaansee Gooftaa Yesuus akka jedhe warra booji'aman harka boojuutii baasuun nu fedhe. Ergama Gooftaa Yesuus. Kanaaf Yesuus Kiristoos ergama isaati waan ta'eef irratti cineesii hojjeta har. Waan sirkaa booji'ameen ba'a deebisiisa Waaqayyo. Maaliif warra booji'amuutti gadi dhiisuu jedhe waan ta'eef maqaa Yesuusiin wanti si jalaa booji'ame, mana kee jalaa wanti booji'ame, jireenya kee irraa wanti booji'ame maqaa Yesuusiin hin deebi'an. Waaqayyo harkaa qabee sii deebisa. Harkaa fuudhee sii kenna. Harkaa fuudhee sii deebisa. Mul'ati booji'ame jiras keessa bileeva di'aboor raba yahaduunas. Mul'ati booji'ame jira. Mul'ata booji'ame jira naan jedha Waaqayyo. Jesus. Poma tika posa panama di'aboorra. Mul'ata booji'ame jira naan jedha. Namooti kun mul'ata guddaa namoota argaa turanidha. Abjuu guddaa namoota argaa turanidha. Arraf nan fayyisa naan jedha Waaqayyo. Nan fayyisa naan jedha Waaqayyo. Mandana kee keessa wanti hidhame haa hiikamu. Sammuun ijoollee kee hidhame haa hiikamu. Jireenyi ijoollee kee hidhame haa hiikamu. Maqaa Yesuusiin hiikamaa. Harki hidhame hojii hojjechuu dadhabee hidhamee jiru. Ni harka keessan mirgaatiin bitaa si'a tokkicha ol naa kaasaa. Maqaa Gooftaa isin harka kana hiikeera haa hiikamu. Waaqayyo akkas naan jedha afaan keetii wajjiniin taanaan jedheera. Kanaafan amanee si qabadha. Harki xinqolaan hidhe, harki digimtiin hidhe, harki maqatiin hidhe, harki asmaatiin hidhe. Maqaa Yesuusiin hiikeera haa hiikamaniye. Maqaa Yesuusiin haa hiikamaniye. Ilaala fudhatanitti nagaa labsee itti Gooftaa. Nagaan labsa saba kana irratti, mana saba kana irratti harki qabame, harki goge, harki hojjetee nu waate. Ilaa akka nama Waaqayyo akkan si qabadha. Maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Kan eebbifame haa ta'u. Kan eebbifame haa ta'u. Harki taaraa ta'e maqaa Yesuusiin kan jiidha haa ta'u. Harki hojjetee dhabe digimtiidhaan, matatiidhaan, asmaatiidhaan, xinqolaadhaan, handugootaan harka isheen balleessite nan hiika. Dhiiga Yesuusiin kan hiikame haa ta'u. Dhiiga Yesuusiin kan hiikame haa ta'u. Dhiiga Yesuusiin kan hiikame haa ta'u. Nama 150 harka isaa irratti waan hidhame hiikeera naan jedha farri. Nama 150 hiikeera Gooftaan. Daadalaa naa galateeffadhaa Gooftaa. Mee sagalee guddaadhaan ani hiikameera jedhaa. Manni koo hiikameera jedhaa. Jireenyi koo hiikameera jedhaa. Bultiin koo
hiikameera jedha. Wanti na qabeedha. Bara baay'ee eebba koo kan qabe, jireenya koo kan qabe, hojii koo kan qabe, jigimtiin, matatiin, abaarsi sanyii koo irra jiru har'a maqaa Yesuusiin hiikameera jedha. Sagaleetu sii dhufee sagaleen hin hojjetaa, sagaleen kun sii keera. Harka kee lamaa walitti buusu Waaqayyo galchuudha.